Namoota kan dhibba oliif TV'ti daawwattoota keenya oduu keenya jalqabaatiin lammiileen Itoophiyaadhaa 1,192 Saudi Arabiyaarraa gara biyyaatti deebi'anii jiru. Lammiileen kun marsaa sadiin gara biyyaatti kan deebifaman yoo ta'u warra har'aa kana keessaatti deebitoonni 1,078 dhiirota 89 ammoo dubartoota akkasumas immoo guddattoota umurii 18 gadi akka ta'an ibsamee jira. Godaantonni Itoophiyaa fi Eertiraa 50 ta'an humnoota waraanaa Suudaaniitiin butaman. Godaantonni kunneen irra caalaan isaanii lammiilee Eertiraaf muraasni isaanii immoo lammiilee Itoophiyaa kan ta'an dargaggoonni kunneen wayita gara Liibiyaatti ce'uuf yaalanitti Suudaanitti kan qabaman ta'uu maatiiwwan himanii jiru. Israa'eliin tiksuu fi waan barbaachisu hundaan ni goonaa jedhan dubbi himan waraana Israa'el. Biimaan raayyaa ittisaa Israa'el Daani'el Haggaari Israa'el tiksuuf yeroo faala barbaanneen waan hundaa kan goonu yommuu ta'u haleellaa Iraan duula biyyootaan ofirraa ittisuu ibsuun tumsaa UK, USA, Faransaay, Joordaaniif kaan michuu dorgomaa hin qabne jedhanii jiru. Swiidinitti lallabaan amantaa beekamaan utuu dhimma amantaa barsiisaa jiranii waltajjii irratti waraanamanii ajjeefamuun himamee jira. Dureen amantaa Abuuna Maarmaarii Amaanu'eeliif miseensonni kaan osoo Awustiraaliyaa Swiidinitti kallattiidhaan barnoota amantaa barsiisaa jiranii meeshaa qara qabuun waraanamanii jiru. Taphoonni deebii Champions League'n har'a bor ni taphatamu. Har'a galgala sa'aatii 4 irraa jalqabee taphni deebii Barcelona PSG waliin Atletico Madrid Borussia Dortmund waliin taasisan eegama. Akkasumas guyyaa boruudha Bayern Munich Arsenal waliin Manchester City Real Madrid waliin kan taasisan hawwiin kan eegamu ta'a. Andaniel Tasfaayiti yeroo gaarii.